Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannuu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Qophii keenya kanaan dhimmoota siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee kaasnee to'asufnaa keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo Yaayyaa Bashirii. Obbo Yaayyaan egaa sagalee bilisummaa Oromoo keessatti gulaalaa nama ture akkasumas dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo ture. Hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Yaayyaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdee ni bilise. Egaa yeroo dheeraadhaaf miidiyaarraa fagaattee turtee baddee turte mee jalqabaa maaliif hafuura dhoksattee jennee ma jalqabna? Anoo amma bannee numan jira. Xiqqoo ergan badee as deebi'ee amma bubbuleera. Garuu duraan xiqqoo babbadeen ture waan an badeefis dubbataan ture sababni isaas yeroo dubbachuu caalaa haala jiru qalbiidhumaan dhaggeeffachuuf laaluu qorachuu barbaadu ture. Kanaafuu hangan duraan dubbachaa turerraa of qabeeni waan jijjiru waan deemaa jiru waan kaleessa keessa bahaa dhufnee waan amma keessa jirruu fi wanti kun garamitti deemaa jira akkasumas garamitti deemuu qabaa waan jedhamu kana laaluudhaafanii dursa kenne. Kanatu akkan callisu na godhee jechuudha gabaabumatti. Egaa eegii deebitee as immoo Yaayyaanii ilaalcha isaa jijjiirrateera yookaan adeemsa isaa kan duriirraa jijjiirrateera namoonni jedhan heddummaatanii jiru. Atis immoo qarqararra kanan ture amma gara gidduutti dhufeera waan jedhu yaasoftee turte. Mee Yaayyaan adeemsa isaa akka jijjiiruu maaltu taasise? Dhugaa dubbachuuf namni yoo turee dhufu waan haaraa wayiitiin dhufuun waanuma eegamudha yeroo garii jechuudha. Yeroo hunda jechuullee miti. Because yeroo wayii fudhattee turtee eenyu as deebitu waan duraan arguu hin dandeenye wayii tokko arguu dandeessa ta'a. Arguuf carraa argatta ta'a jechuudha. Anilleen kanuma kan arguu yaale yookiin immoo because hamman callise sana keessatti waanan qorqorachaa turerraa akkan itti deemaa turellee fakkeenyaa yeroon itti 2021 maybe 22 illee jechuun danda'u 22 okay hamma tokkorraa wanti deemaa dhufe waan jijjiirametu jira. So waan akkasii sana yeroo laaltu atis yaadni kee bakka durii sanatti hafuu hin danda'u yeroo wajjiniin wanti deemuu danda'u jira jechuudha. Wanti yeroo wajjin laalte atis akka itti yaadaa turterraa xiqqoo gara biraatti ooftutu jira. Kunis karaa lamaan jechuun danda'ama. Karaa mootummaa keessatti waan mul'atu jira. Akkasumas mooraa mormituu keessatti immoo waan mul'atu. Waan kana lamaan laaluurraa tarii boodatti seenuu dandeenya. Irraayi yaadni kiyya bakka durii sanarraa siqeera gara giddu galaatti akkuma jettu. Sababni isaa maali waan jedhutti deemnee dubbachuu dandeenya. Egaa wantoota ati jijjiirameera jettee haasofteen dhaga'e keessaa tokko waa'ee walabummaa Oromiyaati. Yaayyaan yeroo dheeraaf nama walabummaa Oromiyaatti amanu turte. Amma immoo walabummaa Oromiyaa yeroo jennu saboota ollaa mufachiisuu dandeenya yaada jedhu tokko kaastee kan haasoftee tokko argeen ture. Asirratti gaaffiin koo tokkoffaa Oromiyaan yoo walaba taate saboonni ollaa maal miidhamu? Saboota ollaa mufachiisuu lola saboota ollaatiin nurratti ka'u. Sodaachuurraadha moo Oromiyaa walabaa ijaaruurraa Itoophiyaa Dimokiraatofte keessa jiraachuun waan wayyuufidha kan gara ilaalcha kanaatti dhufte? Isa dhumaarraa yoon si eegale lachuudhaaf jechuun danda'a. Tokkoffaa carraa Oromoodhaaf wanti fayyadu kanaa kan jedhuun of amansiise. Kan lammaffaa immoo nu qofatu hin taane biyya sana keessa hiree ta'eeti kophaa keenya miti kan jiraannu karaa hedduudhaan sabaaf sablammootan nu marsee jiraata. Jara kana wajjin yoo nagaa qabaanne malee carraa keenya yookiin bilisummaan Oromoo dhugaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Bilisummaa qabbana qabu ka gootonni Oromoodhaa bara dheeraadhaaf wareegamatti kafalaa dhufan uummanni Oromoodhaa rakkoo keessa akka bahuuf malee rakkoo akka dabalatuuf miti waan ta'eef amma immoo garri itti deemuu dandeenyu gara rakkoo nutti dabalu immoo gara rakkoo nurraa xiqqeessutti ta'uu qaba kan jedhutu gaaffii ta'uu qaba akka nu badhetti jechuudha. Kana gara dhumaa kaaftirraa wanta jechuu danda'u. Kan biraa Yaayyaan duraanuu walabummaa Oromiyaa duratti walabummaa Oromiyaatti amana ture wanta jedhu suni adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroon dheeraa dhaaba kana wajjin dabarse keessatti hiree murteeffannaatti nan amana. Ammallee nan amana. Hiree murteeffachuun mirga idil addunyaati malee waan Itoophiyaa keessatti qofa Oromoon kaasaa jiru miti. Hiree murteeffachuun kun garuu akka adda addaatti ibsamuu danda'a. Haa ta'uuti uummanni Oromoodhaa carraan isaa fuulduraa maal ta'uu qaba? Carraan siyaasaa Oromoo fuulduraa akka Oromiyaatti biyya walabatee jiraachuudha immoo
Itoophiyaa wajjiniin tokkummaa siyaasaa haaromfatee maqaa yookiin staatus Itoophiyaan dur impaayerummaan dur qabaachaa turte san amma gara biyya demokraatawaa fi federaalizimiidhaan bultutti jijjiirrachuu qaba kan jedhu kuni ejjennoodhuma kaayyoo siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture yeroon dhaaba kana wajjin jirutti jechuudha. Amma yoo achirraa siqen beeku. Kanaafuu hiree kana uummatatu murteeffata malee dhaaba miti kan uummataaf murteessu kan jedhudha jechuudha. Kora sabaa sadaffaa ka bara 2004 ta'e irratti wanti murtaa'e waan kanaa jechuudha. So yeroo sanii qabee hanga an dhaaba keessa turetti sagantaan dhaabaallee akkasuma jedha. Kanaafuu Oromiyaan waan akka gaaffiin qabu mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa Oromoon qabu kabajamuu qaba. Itoophiyaa keessattis haa ta'u akka biraattis haa ta'u kan jedhutti ejjennoon koo kaleessa sarras waan geeddarame hin qabu. Haa ta'u malee Oromiyaa keenya jabeeffannee qabannee Oromiyaa irratti abbaa taanee garuu immoo biyyattii waliigalaa irratti Oromoon yoo qooda sana achi keessatti taphate waan Oromiyaa irratti silaa argatu waan Oromoo dhuunfachuu irratti dabalata argata. Haqallee itti qaba. Haqa seenaas, haqa siyaasaas, haqa haqaas itti qaba waan ta'eef kana bal'inaan bifa kitaabaatiin hojjechaa jira. So akkasitti ilaaluutti jira jechuudha amma. Maaliif jennaan bu'aan uummanni Oromoo qabsoo isaatiin argate Oromiyaa qofa irratti dhiggitamee hafuun qabu kan jedhuun qaba. Sadarkaa Oromiyaatti waan of xiqqeessinee hafnuuf hin qabnu warra kaanillee baannee deemuu dandeenya kan jedhamu kun yeroo baay'ee ka'a. Baannee deemuu dandeenya jechuun kun garuu akkam inni jedhu sirriitti addeessuu barbaachisa. Achi keessatti Oromoon haala itti buufachuu danda'u jechuun maal fa'aa jechuudha kan jedhu kun bal'inaan waan ka'uu danda'udha jechuudha. So ammatti gabaabsee wantan siimuu kanuma. Saboonni ollaa Oromiyaa jiran Oromiyaan yoo walaba taate yookaan yoo biyya taate maal miidhamu maaliif lola nutti kaasu jennee yaaddofna yaaddoon sun maalirraa maddame? Walabummaan Oromiyaa Oromoof haqa ture beektaa. Waan akka gaaffiin qabu uummata Oromoo guddaa amma naga'uu dhiisi saboonni xixiqqaan akka ollaa keenyaa uummata miliyoona tokko illee hin geenye akka Jabuutii yookiin biyyoota Middle East kana keessa biyyoota akka Dubaay, Qatar, biyyoota xixiqqaa akkasii fi biyyoota Islands addunyaa kanarra jijjiiran xixiqqoo arguu dandeenya uummata 10,000, 100,000 waan akkasii fa'aa qabataniiti UN keessatti akka biyya Riippablikaatti ilaalamu jechuudha. So Oromoon uummata miliyoona guddaa uummata miliyoona 50-60tti lakkaa'amu ta'ee biyya walaba ijaarrachuun Oromoodhaaf silaa cubbuu miti. Garuu hiree ta'eeti qubsumni uummata Oromoo seenaan Itoophiyaa kun waa lamatu Oromoo rakkisa. Tokko qubsuma isaati akkuma jenne. Kan lammaffaa hiree yookiin immoo qooda uummanni Oromoodhaa Itoophiyaadhuma ijaaruu keessattuu qabu dabarsinee namaaf dhiifnee ofii keenya Oromiyaatti qofaas deebi'uun sirrii miti akka nu hubadhutti jechuudha. Namoonni gariin amma kanarratti naan falmuu danda'u. Itoophiyaa Habashaatu ijaaree nafxeenyaatu ijaaree nurratti dhiiga Oromootiin Oromoo dhiiga jiksanii Oromoo lafee caccabsanii ijaaranii inni jedhu ni ka'a. Sun seenaa qabnu keessaa gartokkee seenaa keenyaati akka nu hubadhutti. Gartokkeen seenaa keenyaa immoo warra immoo Itoophiyauma sana ijaaruuf Oromoo ta'anii wareegama gurguddaa kafalan erga ijaaranii boodallee alagaa alaa adii uummata koloniyaalistoota Awurooppaa irraa ittisuu irratti eenyunuu caalaa warra Itoophiyaa sana impaayera sana irratti abbaa ta'ee deemaa ture sana daran jagnummaa gurguddaa qeesonni keenya otoo nafin jechuudha. Kun illee otoo nafin abbootiin amantii illee otoo nafin guddina biyya sanaatiif wareegama gurguddaa kafalaniiru. So wanta kana akka salphaatti ilaaluu hin qabnu. Wareegamni akkas akkasii kun ilmaan Oromooti. Jarri kun haaluu hin dandeenyu. Dantaa alagaatiif godhanii jarri kun ergamtuu diinaatii maalii jennee xiqqeessuun kun amma yeroo kanatti poolitikaa bara kanaa yookiin jaarraa kanaa wajjin illee deema jedhee hin yaadu. Kanaaf waan abshaala ta'uu danda'uu qabna. Waan wareegama ilmaan Oromoo achi keessatti baasan sanaa hin qabne biyya guutuu sanarratti akkatti abbaa taanuuf akkatti Oromoon buufatu irratti herreguu qabna malee waan sana guutuu achi dhiisne waan gama kanaa kana qofa waan gara Oromiyaa kana qofa sadarkaa Oromiyaatti jiru qofa herregachuun kuni nun madaala keenya gadi ta'aa kan jedhudha. Gaaffii kee deebisuu fi sabaaf sablammoonni ollaa keenyaa yoo Oromoon walabate maal miidhamu isa jedhu sanaaf ollaa keenya qofa miti. Oromiyaadhuma keessa bal'inaan qubatanii jiran namoonni Oromoo hin ta'in jechuudha miliyoonotaan jiran jechuudha danda'ama. Magaalota Oromiyaa irraa qabee hanga baadiyyaatti warra qubatee jira. Qubsumni isaanii kuni sirna kolonummaa yookiin sirna babal'ina kaabaa
sanaan wal qabatee yeroo itti biyya Oromoo cabsan dhufanii katamaa yookiin militarii gaarii san biyya Oromoo keessatti yeroo ijaaran san irraa qabee wal horuurraa hanga har'aatti uummanni kun bal'ataniiru Oromiyaa keessattuu jechuudha. Carraan jara kanaa kun akkuma jennutti lammii Oromiyaa kan Adda Bilisummaa Oromoo fakkeenyaa jedhutti lammii Oromiyaa ta'anii jiraachuu danda'u waan jedhudha. Haa ta'u malee gaafa nuti walabummaa labsannu namoonni kun hundi automaatikaalii diina ta'anii nutti garagalu jechuudha. Fayyaa fakkaatu, nagaa fakkaatu nu wajjin garuu barri bara teknooloojiitti akka salphaatti alagaa wajjiniin wal quba qabaachuu danda'u nama Oromoo miidhuu barbaadu wajjiniin jechuudha. Kanaaf isa kana waa kana undermine goone ilaaluun gaarii miti. Warri Oromiyaa keessa qubatee jiru kun Oromoo hammam nagaa kennuufii danda'u. Ofii isaanii nagaa fakkaachaa harka lafa jalaatiin warra kaan wajjin hojjechaa Oromoo hangam miidhuu danda'u isa jedhu yoo laalle dubbii salphaan ta'u jechuudha. Takka jedhe. Lammaffaa warrummaan ollaa keenyaa saboonni xixiqqoon gara kibbaatiin jiran kuni tarii warri gara kaabaa kun gurguddaadha. Isaan silayyuu seenaadhaanis diinummaa walirraa qabnaa. Tarii wanti sun bor nageenyatti jijjiiramuu ni danda'a. Diinummaa seenaa yeroon siin jedhu kan dabreen dubbataa jira. Warri gara gadii kun immoo tokkoffaa hirkoo wayiin qabanu. Politikaadhaan jaaramanii gahaatti carraa ofii murteeffatanii of jiraachisanii of bulchanii waan politikaal entity wayii tokko uummachuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf maal barbaadu tokkummaa siyaasaa uummattoota gurguddaa wajjiniin jaarrachuu barbaadu warra akka saba gurguddaa biyya sana keessa jiran wajjin jechuudha. So yoo biyya sana deebisnee haaromsuu dandeenya jarri kun hundi akka firaatti ilaalamuu danda'u. Yoo biyya sana kan diignu ta'e immoo jara kana hundatu faca'a yeroo faca'anu warra maqaa Itoophiyaatiin nagadaa bara meeqa mi'eeffatanii jiraatan sanatti hirkataniiti diina Oromoo ta'u jechuudha. Agartee ji'oogiraafiin waan akka rakkoo fiduu hin danda'u nurraa gara olii jira warri kaanii isaan kun immoo nurraa gara gadii jiru. Oromoon immoo gidduu kana jira jechuudha. So wanti taphni kaabaa kibba gidduutti godhamu kun warra Oromiyaa keessa illee qubatee jiru reefuu sii himu kanas dabalatee Oromoo irratti karaa hundumaan ibidda qabsiisuuf hojjetama malee Oromoof nagaa kennuuf akka hin taane beekuu qabnaa jechuudha. Oromiyaa immoo kan walaboomsuu hin danda'u Itoophiyaan erga diigamte qofa ta'a. Kuni isa kana kan rakkoo ta'e Oromoottis. Wantumti waan walabummaa kana yaadutu Oromoo miidhaa jennuufu walabummaan Oromiyaa utuu Itoophiyaan hin diigamiin kan ta'u utuu ta'e rakkoon qabu. Fakkeenyaa Eertiraan durattuu biyya moggaadha. Wanti isiin ittiin nu miite bishaan sana fudhattee deemuu qofa. Bishaan sana illee cubbuudhaan fudhattee deemte sun gaaffii borseenaan kaasaa jiru ta'uu danda'a. Tigraay fakkeenyaa yoo nan gala nama baha Itoophiyaarraa jettee homaa waan Itoophiyaatti hafu hin jiru jechuudha. Maybe laand maasiidhuma Itoophiyaatu gad xiqqaata malee. So Oromiyaan garuu taphaa akkasii taphachuu hin dandeessu. Qubsumni Oromoo heddumminni uummata Oromoo kun akkaataan Oromoo keessatti namoonni adda addaa qubatanii jiran kun ilaalamma Eertiraa keessa namni alagaa qubate baay'een hin jiru. Inuma hin jiru jechuu dandeessa. Warruma kaleessa nagadaaf yookiin waan adda addaatii dhaqe malee. Warra dhalootaan biyya sana jiraate baay'een argitu. Tigraay keessa hin qubatu namni biraa. Oromoo keessa garuu carraa ta'ee carraa gabrummaa yeroo dheeraa cunqursaa yeroo dheeraa keessa dabarrirraa kan ka'e biyya keenya irratti abbaa ta'uu dhabuurraa kan ka'e namni biraa dhufee nu keessatti wal horeera jechuudha alagaan. Yeroo wal horuu eenyummaa isaa identitii isaa qabatee hanga ammaatti qabateetii deemaa jira. Waan Oromootti makatee yookiin Oromootti baqee integrated ta'ee aadaa Oromoo afaan Oromoo barate Oromoomee jechuudha akka aadaa Oromootti jiraataa jiru miti. Namoonni kuni ammallee eenyummaa ofii qabanii warra isaan fakkaatu wajjin firooma tolfatu. Isa isaan hin fakkaanne wajjin immoo ofirraa wal eegu jechuudha. Haala akkanaatti waa hedduu jira jechuudha. Faaktaroota baay'ee ka'uu danda'u. Kanaaf maal miidhamu warri ollaa keenyaa yoo Oromoon walabate inni jedhu kun waan tokkoof lama jedhanii kaa'anuu miti. Miidhamni isaanii immoo miidhamuu jarri kun jedhanii gadduufiif qofa otoo hin taane kan nuti yaada kana keessa deebinee ilaaluu qabnu yeroo miidhamanutti achumatti diina nutti ta'u deebi'an jechuudha. As garagalanii deebi'anii diina nutti ta'u. Dheengadda gaaffiif deebii tokko keessatti jaalabbaa caalaa lataa waan tokko yeroo dubbatanu waan hin dhaga'e fakkeenya kaasuun barbaada asirratti. Waa'ee walabummaa Oromiyaa otoo dubbannu namni wayii tokko gara kan baataa ta'u uummata kibbaa kana keessa gaafa isin walaba taatan tokkummaa kan diina isinitti ta'u ana lafa dhaqnu hin qabnu yoo isin biyya sana diigdanii jedhanii dubbii kana salphaatti ilaalla malee waan jabaadha beektaa. Fakkeenya waan hin reefuu jedhaa jiru hundaa ta'uu danda'a wanti kun.
Kanaafuu fakkeenya kana kaasaa jira dhiifama wajjin. So kanaafuu dubbiin gadi fagoodha. Yoo fageessinee ilaalle tarii qabsoodhuma Oromoo kanayyuu waggaa 50-60 guutuu wanti nu jalaa miidhe garmalee dubbii kana akkasitti fageessinee Oromiyaa walaba malee jennee qorqalbii akkanaas Oromoo keessatti gadhaabnee deemuu kanatu tarii diina nutti baay'isee inni jedhutu waan qoratamuu qabudha jechuudha. Kanaafuu ammatti sadarkuma kanaan si ibsuu danda'a. Egaa akkuma atiyyuu kaastee qalbii Oromoo keessaa Oromiyaa walabaa bilisummaa Oromoo kan jedhu keessatti ijaarameera. Yeroo duraa adda bilisummaa Oromoo yeroo hundeeffamu an Oromoodha namni ofiin jechuufiyyuu biyyi koo Oromiyaadha ofiin jechuufiyyuu sana barsiisuufiyyuu yeroo dheeraa fudhate. Amma immoo ilaalcha ture sana jijjiirree Oromiyaa walabaa irra Itoophiyaa keessa jiraachuun wayyaa kan jedhu kun dhaloota barsiisuun sammuunsaa amanee akka fudhatu Oromiyaan biyya ta'uurraa Itoophiyaa keessatti dimokiraatofnee jiraachuun wayyaa kan jedhu amansiisuu yeroo hin fudhatu yeroon isaa immoo yoo dheeratee dhiibbaa akkamiifaa qaba? Ilaa waan lama adda baafnee ilaaluu qabna. Tokko Oromummaanii fi Oromiyummaan adda adda. Adda adda yeroon siin jedhu definitioniin isaa jechuu kooti malee wal quban qabu miti. Oromummaa barsiisuudhaaf yeroo dheeraa adda bilisummaa Oromoo gubee jechuun dandeenyu itti fudhate sana injifannoo guddaatu galmaa'e jechuudha sanaan. Injifannoo dhumti adda bilisummaa Oromoo himachuu danda'u guddaan ni hangafaa Oromoodhaati jedhanii barsiisuudha. Otoo dhaabni sun hin ijaaramin dura, otoo muuvmentiin Oromummaa kun baroota 1960moota hin jalqabin dura, Oromoon akka adda addaatti qoqqoodamee wal irraanfatee jira jechuudha. Akka lamatti qoqqoodame beekadhu Oromoon. Yeroo baay'ee wanti kaafnu waan alagaan nu godhe kana qofa. Otoo alagaan nutti hin dhufin durayyuu qubsumumaan walirraa faffagaanneerra. Otoo warri kaabaa gadi nutti hin dhufin dura jechuudha. Akka sirna gadaatti odaan gadaa Oromoo kuni bakka adda addaatti yeroo dhaabataa deemu naannoo sana qubataa lafa durii sana deeffatee qubataa jechuudha. Yeroo qubataa yeroon siin jedhu waan haaraa wayii biyya biraatii dhufe Oromoon qubataa godhamee kan laalamne. Daga isaa durii sana deeffachaa jira sun seenaa bal'aadha. Waan sana seenaa keessatti kaasuu dandeenya jechuudha. Akka Oromoon abbaa biyyaa ta'e durumaa qabe. Garuu jaarraa 16ffaa kana keessatti Oromoon yeroo qubatee taa'u qubateetuma qonnaaf yeroo jiraatu jechuudha. Walirraa faffagaachaa haala teknooloojiin hin jirre keessatti haala tiraanspoorteeshiniin baraneen kun hin jirre keessatti walirraa faffagaachaa deemee abbootiitu yookiin immoo manguddootatu akka Oromoon tokkicha ta'e beeka malee akka hawaasaatti akka uummataatti Oromoon irra hedduu gosuma naannoo isaa jiru beeka yookiin immoo kan laga gama jiru isatti aanee qubate sana beeka jechuudha. Ka achi faffagaate fakkeenya akka Booranaaf Barantummaatti yoo dubbanne Oromoon gara Booranaa kun babal'ate gara akka Booranaatti gara Maccaa kanatti babal'ate kun gara Tuulamaatti babal'ate kun Oromoo akka Barantummaatti gara gamaatiin immoo jiru gara Harargee Arsii yookiin immoo gara Walloo jiru kana wajjin hangam wal quba qaba bara dukkanaa sana keessa jenne yoo laalle hanginni wal beeku baay'ee xiqqaadha. Fakkeenya tokko ofan sii kaasa. Oromoon Walloo waggaa 400-500 dura ol fagaatanii kaaba Oromiyaa keessatti jiraachaa turan kophaa isaanii jechuudha. Kaaba Itoophiyaa sana keessatti akka qubsuma ji'oogiraafii amma jirutti jechuu kooti. Yeroo achi jiraachaa turan uummata naannoo isaanii yookiin Abisiiniyaa keessa handhuura Abisiiniyaa keessa yeroo jiraachaa turan lola gurguddaa jara wajjin gaggeessaa turan. Yeroo garii isaantu irra aanaa yeroo garii warra kaantu irra aana ture jechuudha. Otoma akkas jedhu garuu jagnummaa guddaa qabaachuu isaaniirraa yeroo itti injifannoo ajaa'ibaa amanuuf nama dhibu adda addaa warra kanarratti galmeessanii influensii isaaniiyyuu jararratti dhiibuu danda'an yookiin immoo kaa'uu danda'an yeroo dheeraatu ture jechuudha. Kana hunda keessa bal'inaan hin seenu ammatti. Jarri kun yeroo sana hunda ta'anu Oromoon keenya gara gadii jiru kun jara kana quban qabu. Maaliif wal quban qabne wal jibbaaf miti yookiin wal dhimma dhabuufi miti maaliif wal dhaga'uu dhabuudha. Walirraa fagaata akka malee ji'oogiraafikaalii walirraa fagoodha lafichi. Karaan hin jiru, telefoonni baraneen hin jiru, tiraanspoortiin amma akka fedhanitti xayyaaraan ka'anii dhaqan yookiin makiinaadhaan deemanii gahanu hin jiru, baabura maarreen hin jiru, ammayyuu hin jiruuti baaburri. Kanarraa kan ka'e namni walirraa akkanumatti iyyuu qubsumaan fagaachaa dhufeera Oromoon jechuu kooti. Kuni maal fidaa? Sabni yoo walirraa fagaachaa qubataa deeme yeroo dheeraa walirraa fagaachaa deemu kana keessatti loqonni isaa akkuma walirraa deemuun hanginni wal quba qabus hanginni wal ilaalatus laaffachaa deemaa jechuudha. Kun seeruma
qubsuma ilma namaati yookiin immoo seeruma jireenya yookiin evolutionii jireenya ilma namaati. Biyyuma hundattuuyyuu waanuma jiru addunyaa kanarratti waan Oromoo qofaatii miti kuni. Tokko kana. Kan lammaffaa wannummaan alagaan nurraan gahee Oromoo kana akka inni wal quban qabaanne akka inni walirraa fagaatee waliin dhageenye maqaa adda addaa nutti moggaasutu jira jechuudha. Oromoo keenya gara bahaatiin waan jedhanii waaman qabu. Oromoo gara afgamanaa jiru kanaan immoo waan jedhanii waaman qabu. Oromoo gara walloo jiru kana waan jedhanii waaman qabu. Maqaa adda addaa yookiin immoo walumaa galatti maqaa tuffiiti hundumti isaatu jechuudha. Oromoo kana tuffachuurraa maqaa akkasiitiin yeroo waamanu akka maqaan jecha Oromoo jedhu hundasaa walitti qabu kun hin jiraanne gochuurratti dhiibbaa guddaa uumaa turani. So isa kana booda kana naashinaalizimiin Oromoo keessatti dhalate akka sabichi kun tokkicha ta'uusaa wal baru gochuuf maqaan isaa hundumtuuyyuu Oromoo akka ta'e hundumti isaa kan ittiin wal waamuu qabu eenyummaan isaa tokkichi Oromoo ta'uusaa kana barsiisuu jechuun waan salphaa miti. Yeroo dheeraa adda bilisummaa Oromootti kan fudhates kanaa jechuudha. Isa kana ammallee akka injifannootti galmeeffannee boriifis jiraachisuu irratti qabsoo gochuu dandeenya. Kana booda inni kun waan duubatti deebi'a jedhee an sodaadhuun qabu. Akka Oromiyaatti yoo laalle garuu Oromiyaa jechuun lafa Oromoon irra qubatee argamu jechuudha. Lafa qubsuma Oromoo, lafa Oromoon haqa irratti qabu jechuudha. Oromiyaa kuni riippablika immoo federaal isteetiidha immoo inni jedhu gaaffii poolitikaati. Wanti dhugaa haqamuu hin dandeenye garuu lafti Oromoon irra jiraatu Oromiyaadha. Biyyi Oromoon irra jiraatu Oromiyaadha. Kabiraas lafa irra jiraatu qaba sabni hundumtuu jechuudha. Wama irra jirru yookiin immoo lafuma irra qubannu irra teenyee warra kaan wajjin jiraachuu dandeenya jechuun ni danda'ama. So isa kana maal goone qorqalbii kana nama keessaa baafna ni jedhu. An qorqalbii nama keessaa baafamuu qabu jira jedhee wanti laalu kanaa miti. Kanan jedhaa jiru walabummaa Oromiyaa hawwuun Oromoodhaaf faayidaan qabu. Waan dhugoomee faayidaa nuuf fiduu danda'u hawwuu qabna, dhugoomsuu qabna hojiidhaanis malee waan warri kaan godhaniif jecha qofa. Fakkeenyaaf warra Afrikaa yeroo sanatti lola koloniyaalizimii keessatti dikolonaayiz godhanii biyya ofii faranjii jalaa baafachuuf jecha waan godhaa turan sanatti ture. Yeroo sanatti gaaffiin kunis ka'ee warra gara olii kana ka Eertiraatiif Tigraay kanas yeroo laallu jarris gaaffii kana fakkaatu kaasanii nus kanuma kaafnaa jenne yoo deemne kaleessa kaafneera ta'uu danda'a. Kaleessa waan jenneef qabna ta'a bara sanatti. Barichis akkasuma nama jechisiisa ture poolitikaa keessatti qabsoo keessatti jechuudha. Har'a immoo isa kana waan sirreeffachuu dadhabnuuf hin qabnu because waan baay'ee harkaan gahanneerra. Amma waan sodaannuuf hin qabnu Itoophiyaa wajjin jiraachuu kaleessa eenyummaan keenya ukkaanfamee eenyummaan nama biraa nurratti beekamee dagaagee nu liqimsaa deema waan ta'eef identitii keenyaan baanee mul'achuun keenya injifannoodha. Sirrii ture kun. Amma garuu eenyummaa keenya agarsiifne maqaan keenya beekame afaan nu dubbannu afaan biyya sana keessatti afaan guddicha ta'uunsaa kana booda waan duubatti deebi'uu danda'u miti. Namuuyyuu carraa ofiif jecha biyya sana keessa waliin jireenyaaf jechayyuu afaan Oromoo barachuu yerootti qabu keessa jirra. Qadrii yookiin immoo humni aangoon Oromoon qabu biyya sana keessatti amma waan duubatti deebi'uu danda'u miti. Sadarkaa kanarra geenyeerra waan ta'eef akka saba lafarraa balleeffamuu deemaa jiru wayii tokkotti gad of dhiphifnee ilaaluu hin qabnu. Agartee namni Oromootu nu liqimsee nu balleessuu deemaa jedhee yerootti sodaataa jiru keessa jira warri kaan. Nuti yeroo akkanaa kana keessatti waan gaaffii uummata bicuu fakkaatu wayii kaasuu hin qabnu. Waan nu madaalu gaaffii guddaa gaaffii abbaa biyyaa Oromiyaa qofatu hin taane abbaa biyyaa Itoophiyaa qofatu hin taane gaanfa Afrikaa kana keessattuyyuu humna dorgoomaa taanee bahuudhaaf nu dandeessisu kan nu madaalu akkasitti ol guddachuu qabaadha wantichi. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti keessummaan keenya guyyaa har'aa obbo Yaayyaa Bashirdha. Hamma dhumaatti daawwadhaa yaada fi qiiqa qabdan nuun ga'uun dagatinaa nu waliin tura. Egaa gidduu kana sooshaal miidiyaa keessumaa feesbuukii irratti namoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaachaa turan keessumaa adda bilisummaa Oromoo jalatti masakamanii namoonni hojjetaa turan baay'een mufii qaban jedhu mufii qaban yookaan immoo yeroo sana keessatti wantoota dogoggoraatu raawwatame jedhan kutaadhaan qoodanii yeroo barreessan argaa turre. Atis immoo isaan keessaa tokkodha yeroo saabaa hojjetaa turteetti wanta ture barreessaa turte gidduu kana. Asirratti gaaffii tokkoon siif qaba. Inni jalqabaa
kaayyoo fi galmi barreeffamoota kanaa maalidha? Maaliif barreeffamaa jiru? Inni lammaffaa immoo qabsoon adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamu xumurameetu gara herrega buusuutti dhufaa jirra moo qabsoon adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamu akka goolabamuuf dhiibbaa irratti godhamaa jira? Gaaffii cimaadha. Ilaa tokkoffaa ani qaama barreessitoota sanaa keessa hin jiru. Garuu dhugaa tokko lafa kaa'uun barbaade because waa'ee dhaaba sanaatu ka'ee dubbatamaa jira. Hanqinoota dabre yookiin immoo dogoggoroonni darban kuni qabsoo keenya irratti dhiibbaa godhaniiru yaada jedhu nan qaba jechuudha. Isa kana dubbachuun anaaf yeroo jalqabaatii miti. Gaafani dhaaba kana keessaa of baasee akka rogeessa tokkotti qabsoo geggeessaa ture 2015 irraa qabee yeroo sanayyuu yaada kiyya dhiyeesseen ture jechuudha. Otoonii miidiyaatti hin dhiyeessin dura gara keessaatiin dhaaba dubbiseen ture. Waa'een Girmaa Xuruunaa kun yeroo ka'u jechuudha yeroo sana. Wanti suni ammallee dhaamuu didee deemaa jira. Rakkoon yeroo sana ta'e kun dhaaba kana baay'ee miidheera jedhee nama amanu tokkooni. Miidhama adda bilisummaa Oromoo nama barbaadu miti ani. Dhaabni kun dhaaba mana koo ture. Ammallee dhaabni kun akka deebi'ee fayyee dhaaba guddaa maqaa kana madaalu ta'uun barbaada. Dhaaba Oromoodhaaf galata guddaa ooledha. Dhaaba maqaan amma namoonni dhaaba kana keessa taa'anii diinaafis hojjetan kun dhufanii maqaa dhaaba kanaa balleessan utuu hin taane kaleessa jagnoota gurguddaa namoota qulqullummaan onnee Oromummaatiin qofa uummata Oromootiif qabsoofna jedhanii wal gahantu dhaaba kana keessatti beekamee immeejii dhaaba kanaas saba keessatti gadi dhaabe. Kanaafuu ija sanaan laallee kabajuu qabna. Garuu booda kana keessa wanti kun dhalateera. Haaluun hin danda'amu jechuudha. Amma dheengadda yeroo ajandaan kun ka'u wantan baay'ee eegaa ture hoggannii dhaabichaa maal jedha kan jedhudha. Maal jedha? Kun ajandaan kun erga ka'ee 7 akkas ga'eera natti fakkaata. Kaayyoon inni ka'eef maal isa jedhu ani hin beeku warra kaase gaafadhu. Garuu kanarratti deebii kennuun qaama dhaabichaati hogganicharraa eegamudha jechuudha. Yeroo hiree egeree dhaabichaa wanti chaalenji godhu akkanaa dhalatu. Yeroo maqaan hogganaa dhahamee badii akkasii keessaa qooda qabanii jedhamu kan dubbachuu qabu abbaadha. Hogganni jira, dubbii himaan dhaabichaa jira, dhaabni ibsa baasuudhaan beekama. Inumaa yeroo Eertiraa turre waan jedhamaa ture nan yaadadha. Dhaaba ibsa qofa baasu, lubbuun inni qabu ibsa baasuu qofa, jireenyi isaa kan ibsamu ibsuma baasuu qofaanii nuun jedhaa turan jechuudha. Ibsa baasuurraa rakkoo hin qabu, ibsa waan xixiqqaas waan gurguddaafis baafamus nan beeka. Garuu inni kuni dubbii jabaadha baay'ee. Dubbii baay'ee cimaa uummanni Oromoo yoo haqni dhugaa wayii jiraate wanti dhaabni kun dubbatu lafa jiraate yeroo itti uummata Oromoo dhageessisanu hubachiisanu malee yeroo itti cal jedhaniituma taa'anii ilaalanu miti jechuudha. Kanammoo maaliif akka callifame yeroo hubadhu akka waan kanarratti iyyuu konsensasiin dhaaba keessa hin jirre agarsiisa. An jiraatee dhiisee amma miseensa dhaaba sanaatii miti. Garuu immoo dhaaba kiyya ture kaleessa yeroo dhaabni kun maqaan isaa ka'ee akkas jajji'amu waan itti hin dhagahamneef hin qabu jechuudha. Haa ta'u malee badiin kaleessa beeku carraa kanaan kaasuun dirqama ga'amma. Maaliif waan qabsoo kana miidhaa ture waan akka silaa guddachuu qabnutti guddachuu nu dhorke guddaan tokko karaa propaagandaa hojiin hojjechaa turre hanqina qaba. Propaagandaa yeroon siin jedhu oduun nuti fuunee akka oduutti uummata hortii himaa turre rakkoo qaba, hanqina qaba, kijiba qaba. Dhugaadhaan nuti barreessinee artikuloota adda addaa barreessinee uummata akka kaasuuf wanti hojjetaa turre waa tokko xurii hin qabu. Of jajuuf miti, ana qofas miti jaallan waliin hojjechaa turres ni beekna. Dandeettii amma rabbi nuuf kenne irra dhaabbannee hanga dandeenyu uummata keenya dammaqsuuf karaa adda addaa carraa arganneen waan miidiyaa alagaan kuttee xiqqoo tokko nuti darbattullee fayyadamne ka dhaabaa qofatu hin taane, arraata dhaabaa qofatu hin taane jechuudha. Karaa dandeenyu hojjechaa ture. Sana irra dabreen akka mataa kootiitti of jajuuf miti, mataa kootiin iyyuu maqaa qalamaatiin miidiyaalee adda addaa weebsaayitoota adda addaa irratti afaan Oromoo, Amaariffaan, Ingiliffaan hojjechaan ture maqaa kiyya kanaan utuu hin taane jechuudha. Kun hundi maaliif yoo jette haqa qabna waan ta'eef haqa kana uummanni beekuu qabaadha. Uummata kana dammaqsuu danda'uu qabna. Uummanni dhaaba isa ta'uu sabboontota isa dammaqsuu dhabee akka qabsoon isaa duubatti hin deebine hawwurraa jechuudha. Otoo nuti kana godhaa jirru warri kijibaan immoo maqaa dhaabaa kana dhahatuu fi alagaa wajjiniin hojjetu miidhaa turani dhaabicha. Hogganni dhaabaas mataan isaa dogoggora qaba. Namoota alagaatti hirkatan qofa miti. Ana hogganni dhaabichaa guutuutti alagaa wajjin hojjeta amantaa jedhus hin qabu. Akkasittis hin dubbadhu hin dubbannes.
Garuu immoo akkaataa rumti qabsochatti taliigaa turre rakkoo qabaadha. Akkaataan itti dhaaba kana jireenya dhaaba kana uummata agarsiifna hubachiifna uummata keenya hamilchinaa jennee odeessa karaa waraanaa karaa qeerroo bilisummaa Oromoo dhufa jennee fuunee miidiyaatti finnu kun baay'ee hanqina guddaadha. Agartee amma waan sana keessa dabartee baatee kaatee yeroo bal'istee dubbicha yaaddu baay'ee miidhaa ture uummata miidhaa ture malee hin fayyadne jedhee tana amanaan jechuudha. Waan dhugaa wayii tokko qabaattee waan xiqqoo wayii tokko akkuma qabsaatti waa wayii immoo itti dabaltee qimama wayii ashaboo itti dabaltee mi'eessitee dubbachuun ni jira ni godhama sun. Garuu waan sana keessa darbee fagaatee tuma deemee wanta suma dirreerra hin jirre tokko immoo dubbataas turre. Isa kana immoo namni akka kootiidhaa yoo yeroo kanatti bahee hin sirreessine hoggannii waan kaleessa dogoggore sana arra sirreessuu keessa jiran natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan duula amma kana ga'u irratti banamuyyuu ofirraa deebisuudhaaf maal akka inni mudate hin beeku. Kanaaf yoo xiqqaate kana uummata beeksisuun carraa kanaan erga maqaan kun ka'aa jiraate waa'een kun ka'aa jiraate yeroon kun yeroo itti dhaabicha diffeend godhanii lakkii waa tokko badiin qabu akka malee irratti onii ta'artanii jedhamu miti. Karaa kanaanii miti karaan biraa jira karaan itti dhaabicha diffeend godhan. Karaan dhaabichatti miidhaa yookiin duula biraa irratti godhamu tokko irraa deebisuun danda'amu olola biraa adda addaatu jiraachuu danda'a. Isa kana irratti garuu hanqinni akkanaa jiraachuun isaa sun boriif faayidaa qabaachuu danda'a. Ammarraa qabee dhaabni Oromoo kamuyyuu qulqullinaan yoo ijaaramee jedhee walitti hirkatee waliif utubamee waliin deemeeti uummata Oromootiif abdii ta'a bor jedheen hawwaan. Adda bilisummaa Oromoo immoo kana keessatti qooda hangafummaa guddaa qaba. Isa booda dhaabonni Oromoo meeqaatamni kan dhalatan jechuudha. Kanaafuu dhaabni galata guddaa uummata irraa qabu, uummata biratti qabu. Akkanaa kun hanqinoota kana fakkaatu qabaachaa ture. Amma immoo kana booda kanarraa leessanii kana fudhatee irraa baratee boruuf of fayyisuu danda'uu qabaadha. Amma an qofti yoon diffeend godhe maal faayidaa qaba? Innooti dirree guuteera maqaan isaa jechuudha. Garatti qaban hin qabu jechuudha. Kanaaf erga dogoggorri isaa ka'aa jiraate kunis dogoggoraa keessatti lakkaa'amee boruuf irraa habaratu. Uummannis kana beekee waan sirrii ta'een sirriidha. Waan sirrii hin taane immoo sirrii miti jedhee dhaabichayyuu gaayid gochuu danda'uu qabaadha. Agartee dhaabni qofti uummata gaayid godhu amma jaarraa jiru kana keessatti. Addi bilisummaa Oromoo kaleessa bara Oromoon dukkana keessa ture. Waa takka waa'ee hireesaa, even Oromummaadhuma isaatu hin beekne. Keessatti Oromummaa barsiisuu irraa qabee hanga mirga siyaasaa isaatiif falmatutti. Mirga namummaa isaatiif falmatutti karaatti agarsiisaa dhufeera. Har'a immoo Oromoon dammaqeera. Namni barate Oromoodhaan nama miliyoonatti lakkaa'amu yeroo ammaa kana jechuudha. Akka kaleessaa sanatti natti qofa sii beekaa jennee uummata gara barbaannu wayii tokko qofatti gaayid gochuus hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu uummannis dhaabicha akka itti madaalee sirreessu jiraachuu qaba. Dhaabichis immoo uummata bira dammaqiinsi hammanaa jiraachuu beekee dogoggoroota darban irraa of qulqulleessee irraa barataa. Deemuu danda'uu qabaadhaaf ka'e wanti kun jechuu kooti. Egaa rakkoowwan jiran dubbatamuun rakkina hin qabu. Isa kana deebii akka kennaniif yoo eeyyamamuu ta'an hooggantoota yookaan immoo miseensota adda bilisummaa Oromoo keessaa namuma argan haasofsiisuuf yaalla. Ammatti garuu namoonni kan jedhan rakkoowwan darbee haasa'uu caalaa yeroo kanatti rakkoo amma jiru haasa'uu hin wayyu ture gaaffiiwwan jedhan jiru. Meesa kana maal jettaati? Yaada gaarii. Rakkoo darbe dubbachuun waan boriitiif riqicha tolfachuu yoo nama hin dandeessifne dubbachuun waan akka faayidaa hin qabu. Kan dubbannuuf waan borii ittiin qajeelfachuudhaaf. Waan amma akka malee nurkaa ta'e kana akka malummaa keessaa baafnee akka itti gochuudhaaf ta'uu qaba. Akkasitti taanaan waan qajeelaadha. Garuu immoo kabaja walii eegaa dubbachuun barbaachisaadha. Xiqqoo wanti natti tolaan jirre waan booda kana deddeemu keessaa namni kabaja walii dhabaa deemaa jira. Dhaloonni kunis waan kana waan safuu Oromoo jedhamu kana maqaadhumaan dubbanna malee dhugaadhumatti lafarratti waan irra jechaa jirru fakkaata. Carraa kanaan waan kanallee yaadachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jennaan gaaffii ati kaafte kanatu kanaan wal qabata. Waan darbe dubbachuun maal faayidaa qaba? Waan borii irratti xiyyeeffachuu wayya malee isa jedhudha jechuudha. Kanaafuu waan borii tokko utuu wanti duubaa wayii hin jiraatin waan borii borumarraa qofa uumuun hin danda'amu. Adeemsa kaleessa keessa baanee dhufnee har'a geenye kanatu boru uumuu danda'a jechuudha. Boru akka inni itti uumu yoo irraa waa baranne waan sirrii nuu uumuu danda'a. Yoo irraa barachuu dadhabne immoo jallaadhuma yookiin immoo waan kan kaleessaa caalaa hammaate wayii tokko uumuu danda'a. Kaleessi wanti isaa hundinuu jallaadha jechuus miti. Kaleessa irraa waan buufanne qabna waan reefuu jechaa ture injifannoo gurguddaa hojii kaleessa irraa buufanne qabna. Garuu immoo injifannoo sana qabaa itti tolchuu hanqachuu keenyarraa
Injifannoon sun gara waldadaaquutti nu jalaa deemaa jira jechuudha akka Oromootti. Kanaaf isa kana keessaa bahuudhaa fi kabajaan waliin haasa'uu barachuu barbaachisa. Galata walii beekuu barbaachisa. Kireeditii yookiin immoo qooda walii kaa'uu barbaachisa. Namni qooda gumaacheen wal caaluu danda'a ta'a. Akka jaarmayaattis akka nama tokkoottis qoonni wayii akka kaa'ame ni jira. Qoonni Oromoodhaaf gumaachamaa tureef jiru ni jira jechuudha. Waan kana zeeroodhaan maltipilaayii godhanii wal salphisuu fi inni tokko isa tokkorra aanuudhaaf walirra ejjechuudhaan tokkummaa Oromoo utubuun hin danda'amu. Akkasumas waan Oromoon barbaadu injifannoo Oromoo tiksuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu waan kaleessaarraa barannee waan boriitiif waan gaarii ola kaa'annu jechuudhaaf waan kaleessaa tuttuquun barbaachisa malee ittiin wal madeessanii ittiin wal salphisanii borqaalii ta'anii ofii bahuudhaaf qofa ta'uu qabu. Kan biraan namoonni adda bilisummaa Oromoo akka dhaaba kasaaree akka waan kanaan dura homaa hojjetaa hin turre akka ibsa qofa baasu akkuma tiyyuu sila jettee akka homa bu'aa hin buusnetti warreen kaasan jiru. Warreen immoo lakkii kun dogoggoradha. Addi bilisummaa Oromoo osoo hin jiraanne Oromoon har'aa kun hin jiru. Qabsoo nuti geggeessinee har'a geenye keessatti gahee leencaa kan qabu adda bilisummaa Oromooti warreen jedhanis jiru. Asirratti meeyyaayaan qabsoo adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa tureefi jiru. Akka nama dhaabicha keessa tureettis akka aktiivistii tokkoottis akkamittiin ibsita? Dubbii jabduu kaaftee lalisee. Laa akkuma reefuu dubbadhe irra deddeebi'uu natti hin ta'in malee addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoof galata guddaa oole. Kana diinnis firris ni beeka jechuudha. Uumma nuti kaanee waan kana waakkanne illee alagaan illee hin beeka beektaa. Oromoon akka Oromoo jedhamee beekamuu fi bakki jiraatu kun akka baramu gochuu keessatti addi bilisummaa Oromoo gumaacha eenyunuu itti dhiyaachuu hin dandeenye gumaacheera. Tarii addi bilisummaa Oromoo 1991 as maal gumaachee gaaffii jedhutu ka'a yeroo baay'ee. Isa kana waan an qooddadhu nan qabaanis. 1991 as dhaabichuma jiraachuudhuma isaa jiraachisuudhuma isaa akka dhaabaatti jira lafarra jira abaa'oon ni jira jechuudhumaaf hojii hojjetamaa turetu jira. Akkasumas bakka itti mormiin jabaatetti immoo yookiin ammeenyi diinaa jabaatetti immoo Oromoo dammaqsanii akka inni mirga isaatiif falmatu gochuu irratti hojiin hojjetame ni jira jechuudha. Garuu injifannoowwan gurguddaa 1991 dura argaman sana waan gitu 91 as galmeessineerra yoo jedhame dhugaan ta'u. Maal faadha jettee yoo nama gaafatte wanti himannu hin jiru jechuudha. Maaliif ennaan ofiifuu exiled ta'ee jira dhaabichi. Hoogganni isaa biyya alaatti bahuudhaaf dirqame 91 erga chaartara keessaa bahee booda jechuudha. 91 as badii balleessuunis waan gaarii tolchuunis kan maqaan dhahamuu danda'u OPDOdha biyya keessatti jechuukooti. Namni rifachuu danda'a dhugaan jiru garuu kana. Waan gaarii hojjetan ni qabani, hammeenya hojjetanis ni qabani Oromoo irratti. Lachuu ni qabani jechuudha. Amma lachuu sana keessaa kamtu kamiin caalaa isa jedhu asirratti madaalarra keenya dubbachuudhaaf miti sun sagantaa biraatiin dubbachuun hin danda'ama ta'a. Garuu immoo waa'ee abaa'ooti gaaffiin kan kee waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo 91 as afurri isaa jiraachuu Oromootti himuun mataansaa waan tokko hamilee itti uumuu yookiin uummanni abdiidhaan akka inni eegu godheera. Garuu akkuma reefuu siin jedhe sana akka uummanni garmalee abdatu overestimationiin akka dhalatu Oromoo keessatti expectationiin namaa daangaa darbee akka waan biraas dabalataa jabeeffataa hin deemne waanuma kana qofa alaa eeguun illee akka inni dhalatu godheera jechuudha. Kanaafuu addi bilisummaa Oromoo kaleessa waan hojjete sanaan kabajamuu qaba. Sanaa as wanti inni godhe maanni hin jiru jedhanii hojii adda bilisummaa Oromoo zeeroodhaan baay'isuun yoo jiraate inni kun waan gaarii miti. Akkuma reefuu jedhee qooda wal dhowwachuu kanatu Oromoo gidduutti ulfina wal dhowwaa jira jechuudha. Ulfinni yeroo Oromoo gidduutti dhalataa deemu immoo wal dhiituutu dhufa jechuudha. Namni hammuma danda'u wal dhiitaa jira. Amma wanti fokkisaan amma dhalataa jirus kanuma jechuudha. Oromoo keessatti kun taanaan alagaadhaaf balballi banamaa deema. Namni keenya wanti inni jabanatee ilaaluu qabu isa kana jechuudha. Abaa'oo xiqqeessuurraa kaanaan eenyuun xiqqaachuutti deema jechuudha. Waa tokko gaaffii hin qabu. Garuu waan abaa'oon hanqise dubbachuun immoo cubbuu miti. Addi bilisummaa Oromoos yeroo hanqina isaatti himamu akkuma hanqinni kunatti dubbatama. Akkumatti waa'een kan koo hanqinaan ka'aa. Abaaramuu hin qabu waan hundumaanuu eebbifamuu hin qaba malee jedhee yaada yoo ta'e hoogganamma jiru dogoggora jechuudha kun. Eenyuunuu dhaabni qulqulluu ta'e samii gaditti hin jiru.
ilma namaarraa ijaarame namni immoo dadhabaadha. Namni ni dogoggora dadhabbinni ilma namaa tokko individual tokko immoo positioning dhaaba sana keessatti qabu irratti hundaa'ee dhaabicha gaagga'uu danda'a jechuudha. Godheeras boris ni godha dhaaba biraas ni godha abaa'oo qofaanis immoo baasni ba'e jedhaan jiruun. Kana beekuu kun faaktiidha beektaa. Addunyaa siyaasaa keessatti wantoonni akkanaa kun baasa miti yookiin waan addaa oodii miti jechuudha. Uuma dhalachuu danda'utu ta'e. Ammoo garmalee gurra guddisanii irraa dubbachuun kun borillee dhaabni Oromoodhaaf nan qabsaa jedhee wareegama baasu. Mootummaa keessa jiraatee ta'uu danda'a. Mootummaan alatti ta'uu danda'a. Oromoof wareegama baasuudhaaf of hin kennu jechuudha. Maaliif jennaan kan kaleessa kafaltii tokko malee akkasitti ummataaf wareegama kafale booddeensaa akkas erga ta'e ani maaltu na dhibee jireenya koo jiraadhee amman jiraadhutti qanani'ee jireenya koo dabarsee jireenya gabaabduu kana hin darbuu maaltu na dhibe jedha namni jechuudha. Agartee wareegama akkanaa ofitti fudhachuuf namni qophaa'u hin jiru. Namni tokko gootummaa qabaata akka namaatti. Hanqinas immoo irraa himanu ni qabaata beeki. Hanqinni isaa yoo gootummaa isaa caale hanqina isaa ol ka'ee himamuu qaba. Gootummaan isaa immoo hanqina sana caalaa cimaadha taanaan sababa hanqina xiqqoo tokko qabaateef jecha gootummaa sana irra ukkaamsee hanqinni sun qofti irraa dubbatamee nama sana kasaarsuu hin qabu. Wanti akkasii akka dhala saba keessatti borgoonni dhalanne godha. Goonni kan dhalachuu danda'u goota kaleessaatti kabajaa yoo horaa jiraachuudha aadaa godhanne qofa. Aadaan akkasii Oromoo keessaa waan badaa jiru natti fakkaata amma kan argutti. Kanaaf namni kaleessa saba kanaa waa xiqqoo tokkollee haa taatu gumaache yeroo waa jedhamuun waan sana yaadatamaa ta'uu qaba. Ammoo hanqinni isaa yeroo itti himamu akkamuma maqaan koo dhahamee bifa kanaan akkas ta'edhes immoo lafa garagalchuu hin qabu jechuudha. Wal madaalchisuu barbaachisa lachuu jechuudha. Namni gootummaadhaan waa hojjetu tokko yookiin dhaaba keessattis akka dhuunfaattis sabaaf waa gumaachu tokko qaama lamaanuu nan qaba jedhee of amansiisuu qaba. Dadhabbinas ciminas nan qaba jedhee of amansiisuu qaba. Yeroo namni waa'ee dadhabbinaa isaarraa dubbatu namni gama kaaniin immoo cimina isaa dubbataa waan jiruuf akka malee hamileen isaa tuqamuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu namoonni adda bilisummaa Oromoo waan ammaatti hojjete hundumaa zeeroodhaan baay'isanii ibsuu barbaadanu hin ta'u. Akkasitti deemuu hin danda'u. Waan akkasii gochuudhaan milkaa'uun hin danda'amu. Wanti ta'uu qabu waan abaa'oon hanqise guutuudha. Abaa'oon ammaa waan hojjete qaba miti. Iddoon irraan ga'e sanarraa kaatee waan borii immoo ofii amaanaa ofitti fudhattee hojjechuu danda'u qabda. Yoo mootummaa taate akka mootummaatti immoo wanni natti qabdu guddaadha. Risoorsii guddaa qabda. Awutooriitii guddaa qabda. Uummanni Oromoo iddoo inni ga'e kanarraa fuulduratti waan isaa hanqate ilaaltee argitee tarkaanfachiisuun qooda kan kee ta'a jechuudha. Yoo mormituu taate immoo abaa'oodhaan masaanummaa ol qabattee yookiin immoo akka masaanutti ilaaltee isa cabseen irra jedhee darba jettee deemuudhaan wantatti gootu gaariin ta'u. Abaa'oos yoo ta'e dhaabonni biraa isa caalaa bor hojjechuu akka danda'anu beekuu danda'u qaba. Hogganni amma jirus haa ta'u, hogganni bor dhufus haa ta'u. Abaa'oon seenaa kaleessaa keessatti cimaadha jechaa jirra malee bara baraan isumatu mataarra taa'e yookiin immoo guddaa ta'e warra kaan isaa gaditti ilaalaa deemuu qabna jechuu miti. Hundinuu kana booda hojii isaatiin madaalamuu qabaa jechuudha. Akkasitti yoo ilaalle bareedaa na fakkaata. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuutii keessummaan keenya guyyaa irraa obbo Yaayyaa Bashiridha. Yaadota qabdan nu ga'uun dagatinaa yuutuubii keenya sabskiraayib gochuudhaan qophiilee keenya warra kaanis hordofaa hamma dhumaatti nu waliin tura. Tole kan biraan yeroo hedduu miseensota adda bilisummaa Oromoos qondaaltota olaanoos ta'anii miseensa eeggii adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'anii booddee hanqinoota jiraniif gara dhaaba sanaatti quba qabuu gara namoota achi keessatti hafaniitti quba qabuu ni mul'ata baay'inaanii. Egaa atis adda bilisummaa Oromoo keessa turte. Yeroo adda bilisummaa Oromoo keessa jiranitti miseensa ta'anii yeroo jiranitti qondaala ta'anii yeroo jiranitti gaaris ta'e hamaa uumameef hirmaattota miti yookaan immoo qoddattoota miti isaanii wanta addi bilisummaa Oromootti qubi qabamu namoonni sa'aatii sanatti miseensa isaa turan qondaaltota turan gaggeessitoota turan isaan kuni gaafatama jalaa ba'uu danda'u. Isa kanarratti maal jettaa Yaayyaa? Amma waa'ee gaafatamaa dhiifne yeroo dhaaba keessa jiran maal godhaa turanii erga dhaaba keessaa ba'an qofa maaliif qubatti qaban fayyadurraa jalqabnu. Dhaaba keessatti maal gochaa turan namoonni erga dhaaba keessaa ba'anii booda dhaabichatti quba qaban isa jedhu kaasuun gaariidha. Tarii namoonni gariin dhaaba keessatti afaan qabatanii bahanii erga bahanii booddee waa hundumaayyuu warra achi keessatti hafetti haqatanii ofii qulqulluu ta'uu barbaaduun jiraachuu danda'a. Waa'ee jara kanaa jarumti yoo dubbatan wayya. An akka madaalutti namoonni akkasii sirriidhan jedhu. Sirrii miti. Yoo danda'an dhaabicha keessatti waa sirreessuuf carraaquun gaariidha. Carraaquun tarii daangaa qabaachuu danda'a ta'a.
of sodaachuuf jecha hangi carraaqanu xiqqaachuu danda'a. Keessattuu lafa xiqqoo achi fagaatu kanaa keessatti humna qabanu guutuudhaan yookiin beekumsa qabanu guutuudhaan hoggana challenge yoo godhan outcome isaa maal ta'a kan jedhurraa lubbuu ofiif sodaatanii namoonni gariin callisuu filachuu danda'u. Erga lafa nagaatti bahan yookiin safety isaanii mirkaneeffatanii booddee waan danda'an hunda dubbachuun warra achi keessa jiran achitti hafan sana qofatti haqachuudhaan sirreessuun sirrii miti. Yoo qusataa dubbatan wayya. Yoo hunda isaa dubbatan namnis nama taajjabaa jechuudha. Gaafa achi keessa jirtu maal yaaltee beektaa? Yoo namaan jedhan deebiin hin jiru. Tarii lubbuu kootiifan sodaadha waan ta'eef achi keessa taa'ee dubbachuu kanaafan dadhabee kanaafan dhiisee jechuu danda'u ta'a. Inni kun garuu deebiin ta'u. Qabsaa erga taatee lubbuu keetiif sodaachuu hin qabdu. Lubbuu kee wareegdee qabsootti seentee qabsocha keessatti waan sirrii ta'een sirrii waan dogoggora ta'een dogoggoraa jettee falmuu danda'uu qabdaa jechuudha. Namoonni falmaa turan ni jiranii namoonni sababa falmaniifis immoo achi keessatti rakkoon irra geessi jira. Kunis haqa. Dhokfamuu hin danda'u. Akka mataa kiyyaatti amma yoon fudheen dhaaba keessan ture. Waan nama erga dhaaba keessaa bahee dubbataa jiru kana dhaaba keessatti argee callisuu hin danda'u. Hin argineef malee jechuudha. Waan ani immoo reefuu amma sii hime sana waa'ee oduu. Oduun kijibaa kun nun fayyadu nu miidha malee isan jedhu kana waan an dheengadda barreesse kana namoota maqaa dhahee barreesse sana wajji walitti dhufee dubbachuu nan danda'a. Sodaa tokko hin qabu. Waan itti dabalee yookiin irratti wanni godhe tokko hin qabu jechuudha. Amma waan hayyuu duree wajjiniin dubbadde sun akkuma jiruttiin waan an dubbadde malee wanti kun gaarii miti akkanaa erga akkana immoo jettanii fala akkanaa immoo nuu godhaa kan jedhu waan peacefully keessatti hojjechaa turredha. Rakkoon addatti immoo narra ga'ees hin jiru kana gochuu kootiif dhugaadhuma dubbachuudhaaf. Waan sobaas immoo fuudhee amma ani jala hin jiru amma kana booda waan ta'eef yookiin immoo muka jige qottootitti baay'ata akka jedhanu jigee dubbachuun barbaadu waan jige hin jiru. Ammoo duulli yeroo kana dhaaba sanarratti yeroo godhamu sababa duulli itti godhamaa jiran hufanis dabootti bahee dhaabicha cirachuu isa jedhu keessa hin jiru. Akkasitti namni fudhatu yoo jiraate dogoggora. Waan na fakkaatu qofan dubbataara. Kaleessa waan hin dubbadde irra deebi'ee dubbataara. Maaliif akka boriif waa sirraa'uuf malee waan hanqisuuf waa balleessuufis miti kun jechuudha. So waan amma waa'een eeriyaa oduu laalchisee dubbadhu kun kaleessas waan achi keessatti dubbadde malee waan gaafa sana otuun argaa jiru otuu sirrii akka hin taane beekuu cal jedhee afaan qabadhee bira darbee amma keessaa baheera waan fedhe dubbachuu hin danda'a maqaa yakkuu hin danda'a yookiin kanarratti waa daddabalee mi'eessee jara kana yakkuu hin danda'a jedhee akkatti dubbatanutti hin dubbanne namoonni na beekanu sirriitti madaaluu danda'u waan kana jechuudha. Likkiin itti dubbadhe hin qaba safartoon ittiin kaa'e hin qaba safartoonuma kana keessatti gaafas dubbadhe borillee dubbachuurraa wanta irraa qaanfadhu yookiin immoo rakkadhu hin jiraatu jechuudha. Kun maaliif waa sirreessuuf dubbataarna malee kabajaa nama tokkollee mulquudhaaf miti jechuudha. Akkaataan qabsochitti deemaa ture sun nama keenya nurraa fageessaa deemee injifannoodha jennee wanti dubbannu kun injifannoo dhugaa lafarra jiru utuu hin taane mirqaanuma qilleensarraa tolchuudhaan qofa uummata kana daabboo abjuu afaan kaa'anii bilisummaatti baasuun hin danda'amu kan jedhudha. Kana gaa liqimsuu qabna jechuudha. Uunadhaadha waan ta'eef garuu nama rakkisaati. Kanaati waa'ee namoota dhaaba keessaa erga bahanii qofa dhaabicha irratti dhagaa darbatanuu sana wajjin waliin galu hanga danda'ame dhaaba sana keessa taa'anii namoota challenge godhaa turan garuu appreciate hin godha jechuudha. Maaliif lubbuu isaaniif otoo hin sodaanne waan itti fakkaate tarii sirrii ta'uu danda'u sirrii ta'uu dhiisuus danda'u waa sirreessuuf namoota dhaaba keessa taa'anii otoo wanni wayi tokkoof hin sodaanne carraaqaa turan sana kabajaa kennuufii barbaachisa jechuudha. Kan biraan humnoonni hidhatanii jiran kanneen akka faannoo TPLF amma immoo yeroo dhiyoos cimdoo kan jedhus dhufee jira. Warreen kun hundumtiyyuu humnoota hidhatanii jiranii fi Oromoo loluu barbaadan, Oromoo laaffisuu barbaadan, aangoo yoo fudhatan Oromoo miidhuu barbaadanidha. Isa kana hundumti namaayyuu irratti walii gala. Haa ta'u malee qaamoti kun hamma jiran xiyyeeffannoon kennameeraa fi aktiivistoonni Oromoo hubannoo uummataaf kennaa jiru irratti hojjetaa jiru paartileen siyaasaa Oromoo irratti mari'ataa jiru kan jedhu gaaffiidha. Akka ilaalcha keetiitti xiyyeeffannoo ga'aan kennameefii jettee yaaddaa xiyyeeffannoo kennuu dhabuun kun immoo miidhaa akkamii Oromoo fi Oromiyaa irratti fiduu danda'a jettee yaadda? Hedduu galatoomi gaaffii gaariidha kunillee hin kennamne xiyyeeffannoo kennuu dhiisii namootuma waan kana dubbatanuyyuu fuudhanii biltsiginnaadha jedhanii irratti ololuuni duulatti bahanii namoota kana callisiisuutu mooraa Oromoo keessatti babal'ataara. Kun baay'ee qaanfachiisaadha. Agartee alagaan jaaramee Oromoottas deemaa jira jedhanii dubbachuun
akka miseensa biltsiginnaatti nama laalchisaa jira amma. Egaa yoo akkas ta'e biltsiginnaatti irra Oromoodhaaf falmaa jira kan jedhu ragaa bahaarra kanas qabadha. Egaa halagaa ijaaramee Oromootti as deemu kan argaa jiruu fi irraa yaadda'ee falatti barbaadaa jiru mootummaa amma aangoorra jiru biltsiginnaadha jechuudha. Yookiin warra badhaadhinaati jechuudha. Nuti badhaadhinni diinaa, badhaadhinni akkanaa jenneeti yeroo dheeraa dubbataa dhufne ammaatti. Because dantaa warra kaanii tarkaanfachiisu dantaa Oromoo gad awwaalanii jedhaa turre mataan kan koo keessan jira. Maaliif yeroo sanatti kanuma ture wanti lafarratti mul'atu waan ta'eef. Waan amma akka mataatti yeroo sana jechaa ture fuudhanii namoonni fidanii waan irra dubbataa jiruun wal dura dhaabanii akka nama arraba lama qabuu tokkotti fa'i nama dhiyeessuuf carraaquu fa'i jira beektaa. Kun gaarii miti. Maaliif humna isaanii gubummaa waan akkanaarratti? Kaleessa waan keessatti kontekstii keessatti jedhame qaba. Afuura yeroo sanaa jedhame keessatti jedhame sana qaba jechuudha. Amma Oromoodhaaf aannantu roobaa jira samiidhaa gadi jechaan jiruun. Yoo xiqqaate garuu wanti tokko jijjiirameera akkan argaarutti. Maanni 2021 lolli kaabaa yeroo geggeeffamaa ture sanatti warri mootummaa kun hanga Oromootti dhiyaatanurraa hanga warra kaabaa warra Amaaraatti dhiyaatantu caala ture. Hanga jara mirqaansantu caala ture. Kun dhugaadha. Afuura sana keessatti waan jechaa turre hundi is on record. Waan irraa qaanfadhu miti. Garuu immoo wanta akka malee miiroofne yeroo sana dudubbanne tokko tokko jiraachuu danda'a. Sana waan biraati. Ammoo reyaalitiin jiru sanuma. Reyaalitiin jiru jijjiirama qabsoo Oromootiin dhufee nurkaa butatee alagaatti itti fayyadamaa jira kan jedhudha yaaddoon ture. Amma immoo alagaan gaafa sana jechaa turre suni mootummaa kana waraanaa jira jechuudha. Yeroo waraanu Oromoodha mootummaa Oromooti Oromummaa mangistinoo jedheeti waraanaa jira jechuudha. Kana hunda keenya gurraa qaba. Egaa ani uumama kan kootiin yoo wanti tokkos adiidha ta'e adiidha jedheen dubbadha. Yoo gurraacha ta'e gurraacha jedheetuman dubbachaa dhufee arra gahe hangan of beekutti. Yeroo wanti akkanaa dhalatu kaleessa akkas jedhaaniin ture har'a akkamittan garagalee akkana jedhaan jedheen rakkadhuun. Kaleessa akkin akkasitti jechuu danda'e sababum humni sun akkas godheefi. Amma immoo kan akkasitti dubbachaa jiru sababa humnichi kun iddoo sanarraa gara kanatti siqee natti mul'ataa jiruufi. Anatti akkasitti mul'ataara nama biraatti mul'achuu dhiisuu danda'a. Mirgan qaba gaanis akkanatti waa laalutti jechuudha. Kana waa'ee humna alaa hidhatee dhufu waa'ee faannoo waa'ee cimdoo maarree jedhamu warra Tigraay kana waan isaan godhaa jiranu kana hunda ilaaluun silaa Oromoo irraa tola beektaa. Akka Oromootti waan hamma fedhe wal madeessine jiraachuu danda'a. Jara kana wajjin warra amma aangoorra jiru wajjin sun dhimma keessooti. Ana caalaa namni ilaala akkasii qabuutu jira natti hin fakkaatu amma namoota waa gadi ba'anii dubbannu kana keessa. Garuu waan laalaa matayyaadhaan qabnurraa hiree akka Oromootti borqabnuu fi injifannoo amma ammaaf inni asiin geenye kana tiksuutu irra bu'aanuu qabaata jechuudha. Kanaaf piraayoriitii kennuu qabna jedheetan amana'ani. Kanarraa ka'uurraa waa'een humna kaabarra ijaaramee dhufaa jiru anan yaaddessu diinni Oromoo guddaan jedhuma aangoorra jiru kana jedhee ilaaluu hin danda'u. Akkasitti hubachuu hin danda'u. Namoonni akkasitti hubachaa jiranii yeroo ati waa'ee araaraa dubbatte yeroo ati mooraa Oromoo keessatti waliigaluu qofatu nu baasaa jettee dubbattu akka waan kana booda waa takka waliigalteen hin jiraachuun dandeenye walitti araaramuun hin jirre tokkotti namoonni herreganu suma kanayyuu fuudhanii geessanii miseensa biltsiginnaa si godhu jechuudha. Irraan qaanfadhuun akka mataa kootitti. Hiriira siyaasaa mataa kootii kaleessa ofii kootiifan tolfadhee itti amaneen dhaabni barbaadutti dhaqee galmaahee galee odoon hin galmaa'een dura fagoorraa biyyarraa taa'ee gumaachaa ture. Horii seenaa kiyya beeku ni beeka. Arras miira sabboonummaa Oromoo of keessaa qaba. Akkatti immoo sabboonummaa Oromoo kun milkaa'uu qabu irratti immoo akkin itti waa laalaa jiru nama biraarraa tarii yoo adda ta'e hin beeku. Namoota immoo yaadaan walii galu Oromoo jajjaboo akka jiran nan beeka. Kanaafuu I'm not skeptically miti yookiin shakkiin qabu jechuudha. Waan borii keenya irratti shakkiin qabu. Agartee wanti amma deemaa jiru kun numa calalaa deema. Akkin nama miiraan obomboleettii nama ka'aa jiru kun nu gidduutti jechuudha. Suutuma suuta sabataa deemee wal dhagahaa deemnee faayidaa Oromoo tiksuu dandeenya jedheetan amanaa. Kanaafuu akka mataa kootti wanti na gaafatte attenshiniin guddaan Oromoon itti kennuu qabu inni jalqabaa piraayoritiin waan alaa ta'uu qaba. Itti aansee sakandariidha waa'een gidduu keenyaadha. Wal balleessinee kaanee alagaa lolla inni jedhu
wal balleessuudhuma sana jalqaban dandeenyu jechuun wal tokko tokkorra aanuu dandeenyu jechuudha. Maaliif humna Oromoo bakka lamatti cabee jira amma. Jaalannee jibbinee bakka lamatti cabee jira. Humna gara mootummaa hiriiree jiru jira. Humna gara mormituu hiriiree jiru jira jechuudha. Humni kun tokko tokkorra humnaan aanuu hin danda'u. Wal amanuudhaan, wal fudhachuudhaan, karaa nagaa dubbachuudhaan qofa garaagarummaa keenya iyyuu qabannee waliin akka Oromootti goojjoo tokko keessa dhaabbachuu danda'u qabna jechuudha. Yoo sana goone alagaan fagoorraa dhufullee nu sodaata. Yoo sana gochuu dhiifnee dursa walii keenya balleessuu irratti humna keenya qisaasna ta'e garuu karaadhuma salphaa deemee dhufee waan barbaadu godhachuu danda'an irratti jechuudha. Kanaafuu nutu haala mijeessaafii jira alagaa fagoodhaa dhufu sana malee humna cimaa nurra adda ta'e wayii tokko qabaatee miti kan achii as kajeelu jechuudha. Kanaafuu warri immoo mootummaa keessa jiranus kana laalaa jiranii warri immoo kana laaluu hanqatanii waan uummata madeessu waan uummata dallansiisu waan uummataaf mootummicha walirraa gargaraaf dugda godhu hojjechaa jiranus baay'ee jiran jechuudha. Amma yeroo ati kaatee mootummaadhuma kana sirreeffachuu wayyaa waan hanqatee wal hubachuu wayyaa aangoo hin buunetti wal tiksuu barbaachisaa. Jarris waan Oromootti balleessan yoo jiraate sirreessuu qabanii. Namnis immoo akka itti diinessee jira laalu kun sirraa'uu qaba. Yeroo jettee dubbattu achi keessaa namoota caalaatti akka inni mootummachi diina ta'e agarsiisuudhaaf waa balleessan danuu argita jechuudha. Waan sun baay'ee nama ajaa'iba beekta. So diinni mootummachaa guddaan warra qawwee hidhatee bosona jiru yookiin immoo warra Facebook irraa fi dirree adda addaa irraa mootummacha guyyaarraa waadaa oolu kana utuu hin taane diinni guddaan achuma sirnichuma keessa jira achuma biddeenuma sana nyaata makiinaadhuma isaanii oofa manuma isaan keessa jiraata isatu irra waa meeqa godhee mootummaa kana akka uummanni Oromoo xireeffatu gochuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira jechuukooti. So rakkoon kan jiru bukoon kan jiru bakka hunda isa kana qulqulleeffachaa deemuun hojii keessoo ta'uu qaba. Ammoo diinni inni kaa numa Oromoo irratti diinaa nuti walirra aannu malee kan alagaan hun dhibu. Inni jedhamu garuu karaa badiisaa filachuudha. Namoonni karaa akkasii filatanii deemaa jiranu akka karaa sanarraa deebi'anuun carraa kanaan dhaamuu barbaada. Tole dhumarratti amma Itoophiyaan marii biyyaalessaa gaggeessaa jirti. Egaa dhimmoota garaagaraa irratti mari'atamaa jedhamee abdatama. Mee siyaasa Oromoo fi Oromiyaadhaaf mariin biyyaalessaa kuni bu'aa akkamii qabaataa jettee tilmaamta? Mariin Oromoo barbaachisu marii lama. Mariin amma deemaa jiru kan biyyoolessaati kan sadarkaa Itoophiyaati. Oromoodhaaf mariin barbaachisu immoo marii paan Oromoo ta'e kan sadarkaa Oromootti jiru Oromoo guutuu wal hubachiisuu danda'utu hanqatee jira. Inni barbaachisaadha. Inni yoo dhufe Oromoo keessatti walta'iinsi jiraachuu danda'a. Yoo garaagarummaan akka jiru beekamaadha. Garaagarummaan ilaalchaallee akka karaa qawweetu hin taane karaa nagaadhaan waliin karaa dimokiraatawaa ta'een wal falmaa iddoo dantaa Oromummaa irratti immoo waliin dhaabbachaa deemuun danda'amu. Siyaasaa qaroomaa akkasii irratti gara sanatti akka tiraansfoormu godhuuf Oromoo gidduutti mariin akkasii barbaachisaadha. Amma kan deemaa jiru marii sadarkaa biyyoolessaatii sanarraa na gaafatte Oromoodhaa bu'aa maalii fidaa isa jedhuufi kanirraa baay'ee dubbachuu hin danda'u namatti. Maaliif jennaan marii sanattis dhihoo hin jiru. Waan ani immoo hawwiidhaan eegutu jira. Maanni akkuma reefuu siin jedhe Oromoon amma iddootti duubatti deebi'uu danda'u irra hin jiru. Eenyunuu dantaa Oromoo kana booda duubatti deebisuu hin danda'u. Warri amma aangoorra jiran ilmaan Oromoo amma aangoorra jiran kunis Oromoo salphisanii kana booda duubatti deebisanii faayidaa alagaa fidanii dantaa alagaa olaantummaa alagaa Oromoo irratti fe'anii itti gammadanii deemu jedheesillee sadarkaa kanatti jiran shakku jechuukooti. Waan waggaa lamaan sadan kan deemaa dhuferraa akkan akkasitti hin yaadne waan of godhe nan qaba. Kanaafuu marichi otuu Oromoota baratan iskoolaarota Oromoo jechuukooti. Hogganoota qabsoo Oromoo, hogganoota dhaabota siyaasaa Oromoo, aktivistoota Oromoo bebbeekamoo ciccimoo yaaduu danda'anu, yaada burqisiisuu danda'anu. Hirmaachise gammachuu koo ture. Sanammoo maaliif hanqatee yoo jenne jalqabumma maqaan walii kennaa dhufne maqaa gaarii miti akkuma reefuu siin jedhe wal tuffii fi qooda wal dhoowwachuu sanatu akka namni waan akkanaa kana waliin hin geggeeffanne godhe jechuudha. Kun egaa Oromoo qofa miti beekadhu warra Amaaraas yoo ta'e warra Tigraayis yoo ta'e
intelligensiyaan isaanii yookiin elitonni isaanii marii kana keessa jiran jedheen yaaduun hin jiranu. Warri extremely achi fagaatanii dantaa humna Amaaraa tiksuu barbaadanu, olaantummaa uummata sanaa Itoophiyaa irratti tiksuu barbaadanu. Warri Tigraay immoo kan akkuma dur baratan sana dhufanii warra kaan hunda of jalatti deemsisanii haaloo waan isaan irra ga'eefis haaloo bahachuudhaaf warri deemu. Carraa biyya kanaa waliin murteessinuu isa jedhamu kana keessatti dhufanii hirmaatanii fiixee gamaa gamana irraa warri raadikaalist warri ta'e jechuukooti. Garee hunduma keessaa iyyuu hin dhufne kanaa galaa jirutti. Oromoo qofa miti kan keessaa. Oromoo jechuun Oromoo warra yaada achi bahe gara bitaatti achi fagaate qabu qofa miti kan irraa hafesin jechuukooti. Afuurri gidduu keenyatti dhalate kun akka marii akkanaa irratti illee waliin hin hirmaanne nu godheera jechuudha. Haala kun dhalate keessatti marichi guutuu ni ta'a jettee waan gaafatte deebiin koo ifaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo waa'een warrimma maqaa Oromoo qabu aangoo keessa jiru. Ilmaan Oromoo aangoo kana keessa sadarkaa Oromiyaattis haa ta'u, sadarkaa federaalaattis haa ta'u, Oromoota humna tikaa keessa jiranu, Oromoota humna raayyaa ittisa biyyaa keessa jiranu, poolisii federaalaa keessa jiranu, poolisii naannolee Finfinnee dabalatee jiranu yoo laalle humnoota hunda keessa Oromoonni jijjiranu kana booda Oromoo gadi kuffisanii waan Oromoo gadi qabanii biyya sana irratti waan alagaa olaansanii deemuudhaan dantaa ofis kabachisiisanii ofiifis gammachuutti argatanii deemu waan jedhu hin qabu. Waan ta'e nima godhu. Maybe waan balleessan bor waan wal gaafachuu deemnu ta'a jechuukooti. Kanaaf it is too early waa'ee kana akkas gochuu deeman nama fakkeenyaa ololli deemaa jiru tokko Oromiyaa diiguuf deemaa jiranii. Oromiyaa yookiin immoo federaalizimiin kun sabummaarraa gara biraatti akka jijjiiramu gochuuf deemaa jiranii. Oromiyaa kanas caccabsanii bakka jaatti baasuuf deemaa jiran wanti jedhamu baay'eetu jira jechuudha. Wanti jedhamu kun ragaa qabatamaadhaan gadi bahee kunoo akkas gochuu deemaa jiran wanti jedhu qabatamatti ani hin argine akka mataa kootitti. Warri arge ragaa sana fidee gadi baasee ragaa sanarra dhaabbatee yoo falmeen bareedaa ta'a. Waan imma Oromiyaa kanaas kilaastara jahaatti qooduu jedhu suni an negatiivili hin laalu waan sana. Sababni isaa maalni? Oromiyaa diiguu waan jedhu miti wantichi. Amma naannoo amma maqaa dhadhaamee jiru. Oromiyaa keessatti zoonota maqaa dhadhaamanii jiru. Maqaa gosaatiin, maqaa lagaatiin maqaa barsiifanne kana waan naannummaa akka malee hammeessaa jiru kanaan deemaa jiru kanayyuu gadi qabuu danda'a jedheen abdiirra kaa'an. Maal waan akka Oromoo waan miidhuu hin qabu. Kallattiidhaan yookaan homaa badii hin qabu. Kana nuuma hundatu jechaa ture barkaleessas. Maaliif jechuu dandeenye wanti amalli afuurri naannummaa Oromoo keessa jannataa jiru yookiin immoo gosummaa hammaataa deemaa jiru kuni tokkummaa Oromootiif balaa qaba. Yaaddoo jedhu namoonni qaban baay'een waan kana negatiivili hin laalan jechuudha. Garuu kan inni negatiiv ta'u gaafa kam Oromiyaa guddoo kana bakka adda addaatti cabsuu jechuunis maqaa bulchiinsa keessaa sana jijjiiruu jechuun adda adda. Amma namoonni maqaa bulchiinsa keessoo sana jijjiiruu sana fuudhanii akka cabsuutti ibsuudhaan olola irraa hojjechaa jiran olola sirrii natti hin fakkaatu. Gaafa mootummaan waan sana godhe Oromoon lafarraan dhabamne numa jira. Otoo nu jirru akka nu qoqqooddanii tokkummaa keenya cabsitanii nu hirtanii akkasumas gootan wedhee gadi bahee Oromoo waan makaleessa godhaa jiru godhee ofirraa dhaabsisuu danda'a. Ammatti garuu waan argaaru waan sana miti. Wanti deemaa jiru. Waan ragaadhaan gadi bahee yeroo argine hin dubbanna. Ammatti garuu ragaadhaan wanta akkasiis hin argine kana ta'uuf deemaa jira jedhamee wanti durbu'amee dubbatamu kun bor nama qaanfachiisuu illee danda'a. Dhugaadhumatti immoo yoo bor kana ta'ee argame gaafa sana dubbanna. Gaafii kee kana gaafa sana sirriitti deebisuu dandeenya jechuudha. Hayyee ulfaadhu kabajamii wanta inni wajjiniin sa'aatii keerraa qoodee gaafiif deebii wanta asisteef guddaa galatoomne. Hayyee isinis waan naaf feertaniif galatoomaa bilise. Qophiin keenya isin gaafannu guyyaa irraa asuma irratti goolabamee jira. Torban keessumaa biraa ajandaa biraatii wal agarraa hanga torbanitti nagaan tura.